Ishojin nu agartanii waan ishiin taate ishii gaafatan. Ishii kana caala maal godhudha? Boruna naqa ishii bira. Amma ani irraa fakkiin keessa kuma jamaa kasa haalanii. Aleeni dhabu. Ani amma aleeni jira. Boruna naqa ishii bira. Ani isaatu na fudhatee ija banaanitu kaleessa argee ta'uuyi. Ana qabeena dhufte lafa naa dhufte. Galgala barxanidhaan akkasuma godhe barbaadu. Biyya Joordaan wayyaa. Mana akkamina maadaamii ofiin jiru kun namni biyya dubbaan namaa kennu. Maal maqaan yaatiin? Fuula kenni miilaanee ila akkasii sinii bareechinee sinii hojii ijoolleen Dubaay jirtan kootaa dhugaaba ijoolleen Dubaay nyaata namatti hin kennanii. Mana maadaamii keessan horotee biinis kaaffee dhugdu bishaan qorraallee dhugda habibti barbaadde moo waan matee goggodhatta. Maqaan yaakaan jirtu. Amma dafii dinnicha sana nana filladha amma deemata dinnicha filladha dinnichi naa dhufeera. Deemata dinnicha filladha gaa'es isinii. Maqaan balleessisee ila akkasin goone nuti naanneef buna danfisnee inni bugeettee ofii fudhattee firoomaan buna danfisa galgala. Erga buna danfisanii kiristoosii se'o'aatu nuti rifachiiste bina ofuun beektu gee rifannee inni qofa nuti dabe rabbi. Odoon amma sinirratti du'e oromoo asatti du'e amma barreetti oromoo sinii deessu barbarsee laaftee sinii deessu. Ila kaleessa galgala jechuudha dhugaa waaqayyo nu harkatti duute walitti mudaan. Ittiin boo'ina akkas jettanii hin qooswaan. Nyaata rifachiiste dhugaa akka bishaan goote ishee tokko. Laa intini dhabeetta. Maal garuu dhugashee kuma? Adda mana bakka akka malee hunda qabdudha. Lakki bakka qabduun qabu basmaa booda. Nan haare beektee baay'ee dhugaa. Bishaan sirra nan geere ammaatti bishaan nan bishaan sirra yaa mataa keetti bishaan nan fuulatti simin. Nanaare beektee tokkoffaa carraan illee siyaarsaa nanaare ganaa kan biyya gahee akka rasgee yeroo sammuu biyyattuu boqonnaa galii lammaffaa wayyaa kiyyarraa funaa nanaare wayyaa waan uffadhee argiteetta miti. Amshir siilita maqashtiiti. Bara jireenya guutuu gagaleessaa giddeebi. Biyya kana keessatti abibti uffataa haatiif namni tokko yoo murteeffachuudhaan akka kanaafuu asitti mataa ofii Qal'ildoonnoo midhaan hin nyaanne bara kanaaf akkas ta'e. Ani isinitti miira bara beelam danda'u. Ani yoo beelee naaf hin naalle isin jechuun danda'u. Imimmaan tun akka addaa beelannaa. Dhuguma beelannaan iyyee imimmaan tun akka malee beelee irraa naaf hin isin ija kiyyaatti ilaaltee hin beekne. ija bakkee deemtuun bakka achitti maalitti osoo nyaattee jiran Ani beelam warra achi balleesse gaayis warra alaanii osoo hin taane warra ajimaantu balleesse kun balleessaa keenya. Ani bakka namni agarnaan beeku bakka xaawaa biyyatti midhaan alarkaan beeku bakka imimmaan tun turbatanii booda yeroo sanitti yeroo amala kee warra kanas abshiru galuuf bukkee teessee saddaftee natti laachuu baannaan ani beelannaan akka qabas. waastinaa fudhadheera yaa Oromoo. Yani amma mana babitti hojii kiyyuun galaanuu yoo ta'e nyaatatti nyaachuun an beekan nyaadha qonjoon Israa'el laageenya hin jiru. Maaraatti keessa nyaata asanii nyaachuun hin jiru. Nyaata nyaadha dhiisibbo. Waaqa haatuun hin jiru. Nama qabsiifti Hojjettee nyaata. Namni maal islaan nama nyaata nama dhoowwatamu namni nyaata bilchaata. Fudhattee nyaata sartee birriin aannan turre biddeen ani amma atas birrii dhibba tokko as goote daabboo takka dos goote birrii sana irra dantaan qabu daabboo sana fudhadhaa. Inni yoo deemu baqam namoota. Goota maal jedhamu aboo maal hattee fudhatta. Garaa kiyya garaa kanatu biyyaan waase iddoo garaa qabaachuu waan namaa guyyaa baana. John. Sirriidha garaatu biyyaan waase. Maafi birriin qabnu wayyaan qabnu kun wayyaan jira nyaanni jiru birriin jiru qaa birrii maafi birriin jiru.
Nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessanii ani nagaa koo obboleettiin keessanii laayik sheer gochaa kottati ola seenaa isiniin jedha. Viidiyoo gannii kana amin jala ture waraabee garuu maalifaan seeta waraabee tanan dhiisee jechaadha sagalee shirra saayilentiin qabe baay'ee hin dhageechisu. Viidiyoon kaleessa gallakkisee ture keessa tokko namoonni baay'een keessanii waan baay'ee jettan jechaadha. Obboleettiin keenya ganniin jaalala isaanii okay akkasumayyuu haa ta'u itti afuufan jedhee waan baay'ee dudubbadhe garuu isa gubbaarratti koomentii sinnaaf barreessitan tokkoon keessan baay'ee nama ajaa'ibdu. Namni tokko gaafa sin jaalate akkuma sin jaalatutti itti fufa sinitti fakkaate moo akkamidha waassa. Naani kana malee jaallatamuun ganni ana nani naafsisu dhugaa rabbiiti jechaadha. Yoo jaallatamte eenyumaanuu yoo jaallatamte baay'ee tokkon jaalladha namni hunduu jaallatee otoo ofitti qabe. Garuu akkuma jaalalli jiru jibbis jiraachuu danda'a siniin jedha dubbii koo keessatti hubadhaan siniin jedha. Waan anaasee keessatti hubadhaa odoo hin hubatiin waan ta'e hin jedhina waan ta'e hin barreessina waanuma sinitti dhufee keessa keessanitti dhufee hin jedhina jechaadha. Kanaaf obboleettiin keenya kuni maal jaalalli kuni bareedadha jedheen irratti haasa'e. Waan anaasee sana adda baafadhaa. Warroonni kijibduu maalishee tani atuu kijibduudha siin jedha eebbifame waan siin jedhu hin qabu. Inna akkasii siniin jedha baay'ee warroonni jaallata warroonni siin jaalladhu moo galatoomaa siniin jedha jaalala hoo'ituu kana haa ta'u ganni nu amma gaabbitee totoo gara biyyaa galeera waan jettu fakkaatti waan baay'ee dudubbachaa turte anama jalan ture jechaadha. Inna birriillee akkasuma of harkaa hin qabu anjii sadiina dhorkatee jira uffanni koo na jalaa afee uffatumallee waan an uffadhu hin qabu asitti ijoolleen naa kennaa jiru jette haasofte jechaadha. Kunoo isa ammaa jalqaba irratti sin dhaggeeffachiiseen ture ani waan tokko yoon argeef yoon nagaa irraa anafe waan takka haasa'uu hin jaaladhu dubbachuus hin jaaladhu. Garuu warroonni kaayyoo hin qabne immoo akkasuma waan hin taane namarratti barreessitan isin hin beeku an akkata isinii ibsu siniif haadhiisu siniin jedha ganni obboleettii teenya immoo otoo biyya galtees fataa itti jiraatti garuu achis immoo fataa itti jiraatti mana madaamii yoo galte garuu jaalalli ijoollee keenyaa kun nana shakkisiisa maaliif seete harka duubatiin boolla namaa qotu waan ta'eef boolla qotanii waan ta'e godhu garuu micootana waan ta'e irratti yaadan taanaan Oromoon inni isu gaafsanii yaa'u jaalalli Hacaaluu iyyuu hin ajjeesise waan ta'eef Hacaaluu hundeessaa akkasitti jaallatan sanuu dabarfameetuma kennamee du'e siniin jedha akkasuma dabarsanii kennuu laata dheeshee akkasiniin jedha. Kanaaf isuma kana siniin jechuu barbaada hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffataniif galatooma warri siin jaallu warri na jaallatan warri siin kabaja warri na kabajan hundumti keessan hunda jibbitanis hunda keessan I love you baay'ee siin jaalladha laayik sheer godhaa maamila koota hunda gatinaa yeroo gaarii naaf qabaadha waan dhaggeeffatanii ganni irraa immoo maashaallah sirraa bareeda sirraa toleera ittiin jedha itti tolee jira baay'ee tokkuma nama taa deemte sirreeffatte bareeffatte siniin jedha gaarii baay'ee turchii gaarii.